kabajamoo kanneen bakka garaa garaatti na hordofaa jirtan nagaan isin bira haa qubatu. Warroonni kaan ashamaa harka fuune. Kabajamtoota hordoftoota Riyooshaa fi kanneen YouTube, TikTok, Facebook irratti nu daawwataa jirtan nagaan keenya isin haa ga'u isiniin jecha har'a namoota mobile fayyadaman bilbila fayyadaman Android au iPhone yoo ta'e wanna feetti yoo fayyadamaa jiraatte dirqama kana laaluun dirqama keeti. Bakkuma jirtan cufatti egaa keessatti warri afaan kiyya dhageessan yeroo waa binnu keessatti yookiin jiruu biyya ormaa yookiin namannuu fida yookiin of eebbitanna ta'a. Kanaafuu dirqama bilbila keenya keessatti bilbila keenya ilaaluu qabna. Waan maallaqa itti baasaa jirru jecha maallaqni nuti ittiin bitaa jirru yoo gara Itoophiyaatti sarafame birrii guddaadha. Walaakin biyya alaatti birrii xiqqaa ta'u malee kanaafuu namni nuu fide ofii bitanne haala qallaaliidhaan haala nam tokko hin wallaalleen haala isinillee hin rakkisneen osoo siitiin gigeessan galiin akka itti silaallattanu isin agarsiisa. Kanneen dhihoo kana gama chaanaal YouTube Riyooshaa fi dhuftan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan YouTube kan barumsaati. Kanneen dhufuudhaaf yaada qabdan immoo Riyooshaa fi yoo jettanii barreessitanii search gootan search irratti mallattoon profile keenya akkanatti isinii dhufa. Galatoomaa warri haga wana subscribe naa gootan kuna barumsa keenya irra deemtanii barachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa gamanuma ammee barumsaa isin dabarsa osoo isin ittiin dheerisin warra TikTok irratti dhuma. Warri TikTok yeroo barumsa kiyya cufaayyuu daqiiqaa 3 olitti waan hammaluu hin dandeenyeef gama YouTube'tii akka isin daawwattan kabajaaf jaalaan isin gaafadha. Mallattoo profile YouTube gacuuxanii kana jecha obboleewwan kiyyaa mee akkaataa isin ilaaltan isin agarsiisan afaana tura. Asirratti hubachiisan qaba namoonni tokko isuma barumsa ilaalanii usuma nuti jawaala kiyya irratti angodhee isin agarsiisu hanqina sammuu yookaan dadhabbina yaadaa gatii qaban jennaan kun yookiin kijiba jechuun of duuba deebi'u. Inni lammataa immoo isuma ilaalanii waan jawaala keenya miidhu jechuun ni danda'ama. Oromoon waan takka Oromoo irratti hin doolu namni Oromoof dhimmamu waan akka hin taane tokko isin hin barsiisu. Kanaafuu yoo ilaaltanii irraa barumsa argattan gaariidha. Achi obboleessa keetii sheerii goote gaariidha. Yaani jechan taane dubbiin taane dubbachuurra barumsa kijibus gwaa ta'us ilaaltee xumura ta'e xumura irratti waan isaa barta. Kanaafuu haga xumura keenyaatti nu hordofaa isiniin jechuuf jalqaba irratti bilbila yookiin bituuf mana bilbilaa wagga dhaxxani wagga jarri bananii isinitti kennanii bilbila bananii wagga isinitti kenname maal gootan isin jalqabuma irratti wanna biraa hin tuqxanu urjii yookaan masala murabbaa wanna jedhamtu kan rukuttanii masalaalii kana masalaalii namni wallaalin jiru masalaalii rukuttanii baada sanii zero yookaan sifir gootanii urjii gootanii masalaalii gootanii isin godhina agarsiisa. Amma zero urjii masalaalii bakka jawaalli kiyya dhaqu eegaa amma jawaalli keessan kana fide taanaan jawaalli orjinaala garuu kana keessaa immoo bakkan tuttuqu cufaa ilaalaa nafaana bu'aa. Kabajamtoota hordoftoota kiyya asirratti qayyinaa fide bilbilli kiyya orjinaala jechuudha. Garuu Android bilbilli kiyya isa lammaffaa kanarratti maal naa fida sagalee makiinaa shorxaanaa fide. Bilbilli kiyya orjinaala akka ta'e agarsiisa. Isa sadaffaa kanarratti isin agarsiisa. Kalarii maal akka isinii fidu, barruu maal akka isinii fidu. Kun mallattoo vaaviriit sagalee isaa zii kan jedhu isinitti dhagahamu garuu inni taanoo ni agartan jedhee yaada kana keessaa waadanuu isin agarsiisa garuu viidiyoo dheerata waan ta'e jennaan bilbila keessan akkas gootanii ilaaltan bakka kanuma isiniif innaan yaani rakkoo hin qabu. Bilbilli kana kalarii hedduu qaba jechuudha obboleewwan kiyyaa ni agartan jedhee yaada kana cufaayyuu bilbilli kee kana kalarii asumatti jijjiirata. Bilbilli kee kana siifide taanaan orjinaala bilbilli kee bilbila keessan dirqama laaluu qabdan wanni isin harka jiru gubbaa irratti ni maxxansa beentinaa kana inshallah. Kabajamtoota hordoftoota kiyya warri isiniif hin galin urjii masalaalii 0 urjii masalaalii gochuudhaan yoo
nafaana yoo ilaaltan bilbila keessan addaan baafatanii beekuu dandeessan kan bitattan kan namni isinii bite yoo ta'e jechuudha. Kan bituudhaaf yaada qabdan mana bilbilaa wareedamtan akkas gootanii ilaaltanii insha Allah yeroo biraatti kanaa olii qabadhee dhufu ta'a haga barumsa biraatiin walitti deebinutti salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.